Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota hojjetoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo hashama harkafuun kanamti adda addaa qabdan hundi keessanuu bakka jirtanitti salaamtan teenyatan jaalalaatan onni irraa buqqite isin biraa geessu hin jecha warroottan nu arrabsitanis warroottan nu gorsitanis warroottan hundi keessanuu isin Oromoo ilmaan Oromoodha bakka jirtanitti galatooma horii dheeradhaa isin jecha obboleeyyan kiyya rabbi jazaa isin haa hafalu. Akka itti jiru abbuma keessa jirutu beeka jedhanii haa ta'u obboleeyyan kiyya amma waan miciyyoon tun keessa jirtu hundi keessanii agartanii warroottan miidiyaa qabdan tokkoon keessanii miciyyoo tana akka bira dhaabbattan isin gorsinaa jechuudha. Oromoo baya haa dirmadha kagartee du'aayii gootan du'aayii godha kagartee humnaan dhaqqabdan humnaan dhaqqabaa bira dhaabbadha warroottan miidiyaa qabdan kan humnaan dhaqqabuu hin dandeenye miidiyaa keessanii bira dhaabbadhaa fi sagalee ta'aa fi qaama dhimma ilaalu biraan gahaa isin jenna obboleeyyan kiyya. Miciyyoon tuni biyya Yaman magaalaa sanaa keessatti akka malee roorrifamaa akka malee azzabamaa jirti. Jidduma tana dhiyeenyuma kana xiqqoo dura jaarsa isiidha. Jawaaditti siiriin godhamtee maraatuu jabduu keessa ture. Rabbiin isa fayyimnaan amma shiftoonni miciyyoo san fuudhanii azzabanii harkaa qabanii jechuudha. Miciyyoon tun akkuma viidiyoo na jalatti agartanitti miciyyoon tun cinqii fi dararaa tana keessa jirti jechuudha. Miciyyoo tana hedduu rakkisaa jiran ilmaan wajjin jawaadeen mana keessaa booyaa jira ilmaan wajjin dararamaa jira jechuudha obboleeyyan kiyya. Ilmaan Oromoodha bakka jirtanii sosso'a akka nam tokkotti an guyyaa boruu irraa eegalee akka dandametti miciyyoo tana nin barbaada. Ammoo miciyyoo tana bakki itti dhoffame hagammatti argamne waan keessa jiru waan isin keessa jirtu rabbumaa fi viidiyoo ijaan garee qofaan beeynaa jechuudha. Waan isin keessa jirtu ta viidiyoo waraachi akka fedhan godhanii isin talalaati dhiirtitti taphattus sanuu jaartii namaati jaartii nutis ni qabna obboleeyyan kiyya. Wallaa hedduu takka nama gaddisiisa hedduu takka nama cinqa hirriiballee nama dhorka. Cinqiin yookaan mashaqqaan biyya magaalaa sanaa keessaa tun hedduu takka nama dabartee jirti obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoodhaan sagalee waliif haa taanu sagalee haa taanu miciyyoo tanaaf sagalee haa taanu miciyyoo tana bira haa dhaabbannu yuutubaroonni magaalaa sanaa jirtan hundi keessanuu wal barbaanne miciyyoo tana walitti dhufnee akka barbaannu asumaan isin gaafadha obboleeyyan kiyya. An tokkichi deemee humaasiisuu hin danda'u miciyyoon tun qaama jabaadhaan qabamte qaama shiftaa yookaan shiftaa hattoota gartee warra nama azzabu sanii qabamtee jechuudha. Miciyyoon tun abduubamteeti bakka hin beekamnetti. Bakka hin taanetti bakka shiftoonni itti nama azzabanitti azzabamaa jirti jechuudha. Miciyyoo tana ilkeedhaan nyaataa jiranii miciyyoo tana dhiiga isaa dhugu jiranii jechuudha. Uummanni haraamin uummanni gartee raamata hin qabne uummanni gartee baalageen uummanni gartee saqachaanni abbaa fi haadha dhalata hin qabne uummanni diqaalan miciyyoo tana azzabaa jiranii jechuudha. Miciyyoo tana yeroo ammaa kana keessatti miciyyoon tun harka diina jirti harka diinaa galtee jirti. Furmaatiin nama miskiina furmaatiin gartee nama gartee kaleessallee bira dhaabbataa turre kaleessallee gartee rakkoo isiidhaa bira jennee furaa turre obboleeyyan kiyya. Tanaafuu yuutubaroonni magaalaa sanaadha miciyyoo tana bira akka dhaabbannu asumaan isin gaafadhaa jechuudha. Yaa rabbii kiyya miciyyoo tana gartee akka baafnu nu gargaari jabeenyi keetii humna nuu ta'e yaa rabbii kiyya Allah Oromooti yesillee du'aayi nuuf godha. Ammoo koommentii takka yeroon viidiyoo maxxanse namoota tokko nama arrabsitantu jira. Nama arrabsina maaliif jennaan namni akka keessa jirantu murteessaadha jechuudha. An magaalaa tanaaf yeroo ammaa tana keessatti haaraya miciyyoo silaa amma isin fuudhinaan jettan tanas jaaladhee osoo hin ta'in dirqama haadha mana kiyyaatu miciyyoo tana akkan fuudhu naa fayyamee akkan fuudhullee dirqama natti kennitee jechuudha. Tanaaf hoggaa dhufte taasaa baanii alti jedhanii tanaaf obboleeyyan kiyya dhugaa keessanii amma dirqamni nurra jiru dirqama miciyyoo furmaatee jaaniin tana inshaallahu ta'ala rabbiin gaagartee nagaan nu haa bulchu inshaallahu ta'ala iznii rabbii haaliqaatiin rabbii tokkicha abdannee miciyyoo tana ni baafna inshaallahu ta'ala bal'oofas dabalannee baarfaa wajjiinis inshaallahu ta'ala miciyyoo tana bira akka baafnu waadaa isiniif galla. Ammaaf ammoo miciyyoon waan bakki isiin jirtu hin mul'atiniif bakki isiin jirtu waan hin argaminiif iyyaa malee bakka namni qaaman gartee bakka isiin jirtu namni qaaman dhaqee arge hin jiru jechuudha obboleeyyan kiyya. Maaliif jennaan nama tokko yoo nifi bakka inni jiru argite bakki itti azzabamaa jiru san yoo argite hidhaa mootummaadhaa taatee bakka inni itti hidhame yoo argite nama san baasuu ni dandeessa. Yoon argine yoo nama san yoon argiyyoo nama san yoon argine eessatti barbaaddee baafta obboleeyyan kiyya. Tanaafuu wal homachuudhaan dura namu barbaadatuma jira hara keessatiin walitti illee himne iyyaafachaa jira ammoo oluma baanee hin dubbatin malee. Tanaafuu obboleeyyan kiyya namni waan takka gartee haga irra gahu haga gartee qaaman waan san dhaqqabutti dubbachuullee noowri yookaan aybiidha. Tanaafuu obboleeyyan kiyya gama miidiyaatti sagalee maan taane yoo jettan yoo nifi bakka hundaa wanyee uummanni sun miidiyaa qabanii nu arganii yookaan nu jala dalagan jedhanii dhosoosuutu mala. Tanaafuu lafa jalaan barbaadu jira barbaadu dhiisinetii miti. Engadda miciyyoo maraate tanaatu furmaata irra wayyaa jeetin ture. Maaliif sababni akka hiccitii nuti jara kana barbaadu jirru jarri kun nun beeyneeti.
dhossine jedhanii akka isaan gartee itti irraanfatanii waan dalaganii sambooda nuti suuta jala yaaniti ummata kana jala dareenee qabnaa jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya miciyyoo baasuu qofaa miti. Ummanni kun qabamuu qaba. Ummanni har'a furmaatee akkana godhe kun boru nuuf ta'a. Boru baarfaadhaaf ta'a. Boru bal'oo faadhaaf ta'a. Boru nasruu gola aartii faadhaaf ta'a. Nam takka dhiisuudhaan ta'a ummanni kun. Maaliif jennaan shiftoota. Kaleessa shiftoonni naqabanii turan. Gaafa shiftoonni naqabeen azabeessan insha Allahu ta'ala iznii rabbii khaliqaatiin an gartee akka rabbiin na gargaaretti rabbiin sababa naa ta'e du'aan teessa sababa naa taate rabbiin gartee na gargaaretti akkasitti ummata san qabee harka kiyyatti galfadhe jechuudha boleeyyan kiyya. Akkasitti azabee irraa hafaladhee jechuudha. Ummata haanillee godhuu maadhu biini gaafsan azabeetiin agarraa biini qajeelee jiraa jechuudha. Ammoo gama biraatiin biininu lola biratti jira. Biiftuu maaliif fuutaa biiftuu fuudhuun qabdu angartee du'eetiin dabalajee jira. Taisaatis isuma qabdi insha Allahu ta'ala haqaayyoo deemne nama baana. Ammoo biininis akka dhuunfatti waan barbaade na argata asumaanu ammoo rabbiin keenya furmaatee teenya rabbi nuuf haa baasu harka diinati rabbi gannu haa dhiisu obboleeyyan kiyya warri miidiyaa harkaa qabdan tokkoon keessanii raja'an isinitti dhaammadheetiin jira rabbii keessan sodaadha rabbii keessanii jaati furmaatee bira nu dhaabbadha furmaateen obboleettii teenya qaayidha furmaateen dhalaadha dhiiraa miti humna qabdu furmaateen miskiina tanaafu bira dhaabbadha bira haa dhaabbannu jawaadeen kophaa dararamu jira obboleeyyan kiyya jawaadeen kophaa dhiqamaa jira tanaafu furmaatee bira haa dhaabbannu furmaatee baasuudhaaf karoora furmaatee itti baafnu haa jaarrannu bahar bal'oo yoo na dhageessan insha Allahu ta'ala guyyaa biroo donolle furmaatee tana bira akka dhaabbannu asumaan obboleeyyan kiyya anilleen biini natti dhaammataa jira biini kun gartee mashaakila akkanatti hin kaafne cinqi yookaan mashaqqaa cinqi akkanatti hin kaafne du'aa naa godhaadhaan isin jaa insha Allahu ta'ala biiftuun baananis asumaan yoo ni dhugaan ka gartee biinitti khijiddee jiraattu taate biinuma haa qabattu abbaa ilmaaniiti yaa'iin danda'u mashaqqaan danda'u kaleessa yaa'ii keessaa bahe kaleessa maraadhee fayye tanaaf obboleeyyan kiyya miciyyoo tana biranin dhaabbadha waadaa isiniif hin gala isin du'aa naa godhaadha kana gargaaru rabbi du'aa teessan sababa naa taate tana bira dhaabbattu rabbi naaf haa godhu insha Allahu ta'ala waadaa nama isinii seena kana warra nama gartee hojiidhan mul'isee as baasu san rabbi naa godhu tanaafu hamman gaa qabatamaan waan hin dalagee isinitti as ba'u viidiyoo qofa maruu narraan eegina maaliif jennaan viidiyoo ta'an maruudhaaf tuuni jiru biyyaa tanaaf hin mare tanaafu ammoo tanammoo kijiba isiniif maru waan hin gartee qabatamaan irra geen isinii mara jeetin irratti gartee cichee qaama qalbiidhaan gama keessatti barbaadu jira bal'oo fa'aa wajjin haasa'u jira bal'oollee dheengadda anaatu furmaate jawaadee biratti erge bal'oon akka waan gartee iccitii argetti jawaadee dubbisee ture yeroo sana manaan arganne obboleeyyan tanaafuu dhiifama naa godhaadha insha Allahu ta'ala rabbiin na haa gargaaru du'aa teessanii na bira akka dhaabbattu abdiin qaba insha Allahu ta'ala gaafa isin du'aa naa godhuu eegaltan ani noon ga'u tanaaf obboleeyyan kiyya hamman gartee furmaatee iyyaa isiidha bakka isiin jirtu qabatamaan iyyaa afaanii bakka kanaa jirti argamtee jirti iyyaan dhagamtee osoo hin ta'in qabatamaan haga argine isinitti as baanutti du'aadhaan bira dhaabbadhaa isinin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.